Guyyaa Harraa Oromo maafi diddami tokko kan jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork Oduu Ijoo sa'aatii kana qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ijoo ammaa kan isinitti himu Muhammad Fantaalleeti. Roobi Darbetrem Guyyaa Harraa maafi diddami tokko akka lakkoofsa faranjootaatti yookaan Guyyaa 5 maafi 13 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gorsaa fi abukaatoon seeraa obbo Abdul Jabbar Hussein kan ajjeefaman. Battala gameessi kun ajjeefametti odeeffannoo walxaxaa ta'ee fi qulqulluun taane miidiyaalee hawaasaa gubbattiin tamsaasamaa turan keessumattuu qaamonni mootummaa namni kun dhukkuba sukkaaraatiin du'e jechuun dhugaa nama kana awwaalaa turanis dubbiin osoo hin bulin obbo Abdul Jabbar harka namaatiin ajjeefamuu isaanii dhugaan baate. Battala Abdul Jabbar du'e jedhametti namoonni hamma hospitaalatti faana hordofaa turan dhiigni qaama isarra jiraachuu ragaa bahu. Kanuma hordofuun Oromiyaa miidiyaa neetwoork haadha warraa ogeessa seeraa Abdul Jabbar dubbisee jira. Haati warraa obbo Abdul Jabbar Hussein adde Sooriyaa kan akka jettutti Abdul Jabbar daqiiqaa 15 dura akka bilbilee fi tureeruun turtii xiqqoo booda namoonni afaan Amaaraa dubbatan bilbiluma abbaa warraa isiitiin bilbilanii fi nama kana ni beektaa jedhanii lolanii akka turan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himtee jirti. Bal'ina oduu kana oduu idilee keenya keessa argattu. Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo tumsa waraanummaa ittisa Tigraay waliin tolfachuu ilaalchisee ibsa baasen abbaan irree tumsa sabaa fi sablammootatiin bakka ka'a jedheem akka ibsi ajajaa olaanaa WBO ibsutti humnoonni farra abbaa irree Abiyyi Ahmad walitti dhufuun waliigaltee waraanaa mari'achuu isaanii Associated Press irratti ibsameen booda ololli sodaa irraa madde aktiivistoota fi miidiyaa bilxiginnaatiin geggeeffamaa jiru ABO WBO siyaasa keessaa moggeessanii qabsoo uummata Oromoo dantaa dhuunfaattiin guuttachuun hojjetamaa jira jedhama. Akeekii tumsa sabootaa kun sirna abbaa irree Abiyyi Ahmad diiguun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiheessuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuu fi mootummaa waloo kan ce'umsaa filannoo haqaa fi bilisaa geggeessuun uummata keessaa hoggana siyaasaa baasuu akka ta'e ibsa ajajaa olaanaa WBO kun ibsee jira. Gudarsiyaana sirka magaalaa Xareetaatti sababa shanee waliin hidhata qabdaniitiin hidhaan jumlaa qaamota mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Ajjechaa dargaggoo Xahaa Hussein Shunaa jedhamu kan tibba dabre raawwatame booda milishaan tokko magaalattii keessatti du'uu wal qabate maatiin dargaggoo kanaa fi qeerroon jajjaboo naannichatti argaman hedduun humnoota kanneen butamuun mana hidhaatti darbatamuu jiraatan naannicharraa dubbifna Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himeeramu. Oduma wal qabateen godina Siyaanaa jajuu keessattis dargaggoonni baay'een mana hidhaatti guuramanii murtii malee dararamaa jiru. Faransay waliigaltee waraana waggaa 3 dura Itoophiyaa wajjin mallatteessee turte haquusii maddeen itti dhihoo jiran lama kanneen eenyummaan isaanii akka eeramuu hin feene tajaajila oduu Faransayitti himuun gabaafame. Abiyyi Ahmad fi pirezidaantiin Faransay Emmanuel Macron gidduutti waliigaltee waraanaa mallattaa'ee ture kun baatii adoolessaa darbee keessa akka haqamedha gabaasichi kan ibse. Abiyyi Ahmad waraana baatii 9 lakkoofse kan naannoo Tigraay irratti geggeessaa jiru wal qabatee Faransay dabalatee biyyoonni lixaa hedduun dhiibbaalee garaagaraa irratti taasisuu itti fufanii jiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa United States kan ta'e Jeffrey Feltman Guyyaa 15 hanga Guyyaa 24 Itoophiyaa Jibuutiidhaa fi United Arab Emirates daawwachuuf akka deeman ministeerri dhimma alaa United States beekseera. Akka ibsa ministeera dhimma alaa United States jedhutti Jeffrey Feltman wal waraansi Tigraay keessa ka'ee babal'achaa deemuudhaan sodaa balaa namoomaa uumaa jiru akka dhaabbatu gaafachuudhaaf gara Itoophiyaa deemu. Ijoo keenya xumuraatiin waraana waggaa 20 booda Ameerikaa fi michuuwwan isii Afgaanistaan keessaa hordofee hidhattoonni Taalibaan kutaalee biyyattii saffisaan to'achaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoota isaanii hunda fulbaana 11tti Afgaanistaan keessaa akka baasan beeksaniiru. Ministeerri muummee UK Boris Johnson haalli Afgaanistaan hammaachaa dhufus biyyi isaanii duula biyyattii keessa geggeessiteen akka inni boonti jedhan. Akka kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Ijoon keenya kana fakkaata tokkoon tokko kan babal'ina oduu keenya ijoo kana oduu keenya idilee keessa argattu. Oduu Ijoon ammaa isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleeti. Gama ogummaa kaameraa fi gulaallee sagaleetiin Tuujii Muhammad Tirfaan ture fayyadamu. Oh,
hawaasa Oromoo Ohio magaalaa Columbusii fi naannoo ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Ohio koree deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Columbusitti hagayya 14 bara 2021 waaree booda sa'aatii 3 irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa akkasumas qophii bashannanaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Artistoonni Oromoo kanneen akka Yeenet Dinqoom, Abdii Nuuressaa fi Kadir Kotolaa sagantaa kanarratti argamuun isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiru. Hawaasni Oromoo magaalota ollaa jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Daayireektariin OMN Muhammad Abdoosh, Gulaalaan Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Darajjee Hawaas, Zaak Duubee fi keessummoonni biroo qophii